أمبالا داوي وإمام بالا صومي ودكان يابسان يابسكم الإساء وسلام كبجم توتا جالتم توتا ماتون واقعي ممكن جالتن واقعي اسكسين جالتون نم تكيسان بكافي لفجرتن اتناقا واقعي واقعم جرسو كم يرو كنكي إغا توربين منو تكيس جلوكون توربين أكبي غفتا كينيا قريتش كينيا يسوس كريستوس توربين كنكي ستكنت يادن نبين جودا Egaa torbee kana keessa wantoonni raawwataman manni amantaa keenyaa wantoonni isheen raawwattuu fi nu barsiistu hundumti isaa hiika kan qabu manni amantaa keenya egaa torbee kana keessa waan baay'ee nu barsiisti jechuudha. Torbeewwan kana keessa maaltu raawwatama maaltu dhorkama kan jedhan muraasa isaanii wantoota kanaan dura hin baratamin yookiin immoo akka kootti chaayinaa lidachuu irratti dhangaa lubbuu fi gola faarfannaa irratti lamaan irratti kan hin barsiifamin guyyaa irraa immoo kan hafe waliin ilaalla jechuudha. Hanga xumuraatti yoo hordoftan barnoota kanarraa waa guddaa argachuu dandeessu jechuudha. Tokkoffaan torbee dhukkubbii kana keessa of mallatteessuun hin danda'amaa gaaffii jedhu ilaalla jechuudha. Akkuma beekamu mallattoo fannoo gooftaa keenyaa qoricha keenya Yesuus Kiristoositiin of mallatteessina. Of mallatteessuun keenya immoo faayidaan isaa maali yoo jenne Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irratti ani fannoo gooftaa koo Yesuus Kiristoosiin malee waan biraatiin of jajuun ittiin boonuun narraa fagaatu jedhee fannoon mallattoo moo'icha keenyaa fannoon kan ittiin boonu diina keenya daabiloosiin kan ittiin injifannu ta'uusaa nutti mul'isa. Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 14 gaafa dubbisnu Waaqayyo isa nutti hin tolessana waan inni karaa seeraa nurraa barbaadu wajjin dugugee fannoo irratti cinqirsuudhaan nurraa balleessee bilisa nu baase jedhee qulqulluun Phaawulos akkuma dubbate xalayaan garbummaa keenyaa waggaa 5,500 guutuun irratti barreeffamee ture. Xalayaa garbummaa kanaanis itti dhiphachaa cinqamaa kan turre ijoolleen Addaam sanyiin isaa hundumtiyyuu Si'oolii keessa kan jiraachaa turan xalayaa keenya kana namni kamuu kan nurraa haquu hin dandeenye gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoostu fannoorra ooluudhaan fannoo irratti cinqirsuudhaan fannoo irratti aangoo diinaa kana barbadeessuudhaan bilisa nu baasee mallattoo moo'ichaa mallattoo nageenyaa taasisee nuuf kenne jechuudha. Kanaafidha nuti galata dubaroo Maariyaamii keessatti fannoon humna keenyaa humni keenya fannoo isaatii kan nu jabeessu fannoo isaatii fannoon isaa furaa keenyadha. Fannoon isaa fayyisaa lubbuu keenyati warri Yihuudootaa isa ganu nuti immoo itti amanna warri itti amannus fannichaan ni fayyina fayyineerraas jennee mallattoo fannootiin fayyuu keenya fannoon humna keenya akka ta'e kan ittiin diina keenya mo'annu ta'uusaa ragaa baana jechuudha. Warri Yihuudootaa fannoo ganuu isaaniitiin Waaqayyonis gananiiru jechuudha. Nuti garuu itti amanuudhaan fannoon immoo humna keenya nuuf ta'e mallattoo moo'ichaa mallattoo nageenyaa mallattoo bilisummaa keenyaa nuuf ta'etu jira jechuudha. Kanaaf jechuudha mallattoo fannootiin of mallatteessuun keenya diinni keenya daabiloos fannoo irratti kan inni salphate xalayaan garbummaa waggaa 5,500 guutuun irratti barreessee ture isaan kan nurraa barbadaa'e kaleessa warreen cubbuu hojjetan warreen yakka hojjetan kakumuufaa keessatti fannoo irratti fannifamanii ittiin adabamaa kan turan gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos immoo dhala namaadhaaf sanyii namaadhaaf mallattoo moo'ichaa mallattoo bilisummaa taasisee diina immoo akka ittiin mo'annuu fi fannoodhaan diina moo'ee diina hidhee gara Si'oolitti galchee nuun immoo Si'oolii keessaa ijoollee Addaam hundaa gara gannataatti kan deebisee waan ta'eef fannoon humna keenyadha jechuudha. Kan ittiin diina keenya mo'annu kan ittiin diina keenya barbadeessu. Kanaafidha jechuudha. Qulqulluun Phaawulos ergaa isaa warra Efesooniidhaaf erge boqonnaa 6 lakkoofsa 10 irraa kaastanii gaafa dubbistan maal jedha? Mi'a lolaa isa kan Waaqayyo guutummaatti hidhadhaa nuun jedha. Mi'a lolaa qabnu keessaa inni tokko egaa mi'a lolaa kan jedhamu kan ittiin diina keenya daabiloosiin mo'uu dandeenyu fannoodha, kadhannaadha, tsoomiidha, sigdatiidha jechuudha. Isaan kana keessaa tokko immoo fannoodha jechuudha. Kanaafuu fannoon mallattoo moo'ichaa keenyaati jechuudha. Fannoon mallattoo moo'ichaa keenya erga ta'e yeroo imaamaatii kana keessa torbee imaamaatii kana keessa fannoodhaan of mallatteessuu hin dandeenyaa kan jedhuu fi haala lamaan laalla jechuudha. Haala lamaan laalla. Kana gaafa jennu haala lamaan gaafa jennu abbooliin keenya waltajjii irratti bahanii
akki manni amantaa keenya manni kiristaanaa keenya barsiisutti waltajjii irratti bahanii fannoo namoota dhungachiisanii fannoodhaanis hin eebbisan jechuudha. Torbee dhukkubbii kana keessa jechuudha. Gaafa Hoosaa'inaa irraas jalqabe. Sababi isaa torbeen nuti amma keessa jirru kun torbee dhukkubbii jedhama. Torbee gadadoo, torbee imaamaatii yookiin immoo kakuu moofaa akka kakuu moofaatti ilaalama. Waggaa 5,500 akka sanatti ilaalama jechuudha guyyoonni shanan kun. Bara sana keessa egaa fannoon akkaataa kanaan ifa bahee waan hin jirreef sana yaadachuudhaaf jecha. Amma ergi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufee yeroo kanatti giraa kana argaa jira yookiin immoo giraa kana arga jennee kan eegnu sun ta'in isa darbe sana kan yaadannoo isaa itti yaadannu waan ta'eef abbootiin madarakii irratti ba'anii fannoo dhungachiisan hin eebbisanis hin mallatteessanis jechuudha. Kun barumsa manni amantaa keenya barsiisu. Garuu fannoo yoo dhiisne miidhamoota taana nuti dhuunfaa keenya mana keenya keessatti mallattoo fannootiin of hin mallatteessinu taanaan nyaata nyaannu eebbifannee nyaannu taanaan diinni kan ittiin ofirraatii fageessinu meeshaan keenya inni guddaan fannoodha. Sila kanaaf abboolii keenyas baay'ee isaanii gaafanneerra mana keenya keessatti dhuunfaadhaan of mallatteessuu hin dandeenya. Nyaata keenyas immoo mallattoo fannootiin eebbifannee nyaachuu akka dandeenyu. Sababiin isaa kan ittiin diina keenya daabiloos hin barbadeessinu waan ta'eef. Kanaafuu kadhachuun keenya sagaduun keenya of mallatteessuun keenya inni guddaan diina keenya daabiloosin jireenya keenya keessaa baasuu waan ta'eef jireenya keenya eebbisuu waan ta'eef jireenya keenya kana immoo eebbisuudhaaf mallattoo fannoo barbaachisaa waan ta'eef iyyuu dhuunfaa keenyatti torbee imaamaatii kana keessas mallattoo fannootiif mallatteessuun akkasumallee nyaata nyaannu mallattoo fannootiin eebbifannee nyaachuun barbaachisaa akka ta'e abboolliin keenyas egaa yaada kana nuuf ibsaniitu jiru jechuudha. Gara gaafii lammaffaatti darbinaa. Gaafii lammaffaan galataa haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramii keessaa yommuu kadhannu guutummaa isaa kadhachuu dandeenya gaafii jedhu keera. Galataa haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramii keessaatii kan nuti kadhachuu hin dandeenye jira, kan kadhachuu nuti dandeenyu jira jechuudha. Fakkeenyaaf mallattoo fannoo gooftaa koo Yesuus Kiristoosiin qaama koo hundumana mallatteessa jedha jalqabarraa kaanee gaafa laallu. Yeroo kanatti egaa mallattoon fannoo akka yaadannootti yookiin immoo akka kakuu moofaa keessa jirutti yoo ilaalle mallattoon fannoo yeroo kanatti wanti inni itti qabee hin jiru tokko isa kanadha. Lammaffaan immoo haa ta'u malee akka jalqaba kaasnu immoo dhuunfaa keenyaan gaafa taasifannu egaa mallattoon fannoo nuuf jireenya keenya ittiin mo'annee irra diina keenya nuuf mo'icha keenya waan ta'eef hin jennaa. Lammaffaan garuu mootee tasaqqala kan jedhu jira. Du'ee du'aa ka'eera gara samiitti ol baheera kan jedhu galata durboo maaramii hundi amantaa keessa jira jechuudha. Du'ee du'aa ka'ee gara samiitti ol baheera guyyaa sadaffaattis du'a mo'ee ka'eera kan jedhu jira. Inni kun amma ganaadha jechuudha. Hin geenye yeroon isaa yeroon itti gooftaan keenya du'e hin geenye yeroon itti du'a mo'ee ka'es gara fannootti ol bahes hin geenye jechuudha. Kanaafuu yoo jiraate torbeewwan kana keessaa isaan kana qofadha jechuudha. Kadhannaa durboo maaramii kana keessa gaafa kadhannu isa kana dhiisne kan ittaan hojjetii itti fufnee kadhachuu hin dandeenya. Guyyaan isaa hin geenye waan ta'eef guyyaan itti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'e du'aa itti ka'e waan hin geenyeef hanga inni du'e du'aa ka'utti maal gochuudha hanga sanitti du'eera du'aa ka'eera jennee ragaa bahuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu ragaa bahuun guyyaan itti ragaa bahuu dandeenyu hingaa waan ta'eef hanga inni fannoo irraa bu'ee gara awwaalaa deemee du'ee du'a mo'ee ka'ee gara samiitti ol bahutti misraachoo kana labsinu jechuudha. Fakkeenyaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa inni du'ee du'a mo'ee ka'u Kiristoos tinsaa'ee mootaan jenneetu kan nuti nagaa wal gaafannu. Kiristoos du'aa ka'eera aangoo humna isaatiin seexanni hidhameera addaan bilisoomeera kanaan booddee gammachuuf nagaan ta'eera jennee nageenya walii dhiyeessine jechuudha. Waan maal ta'eef waan gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos du'a mo'ee ilkee du'aa cabsee du'aa ka'e mallattoo bilisummaa waan ta'eef yeroo sun yeroo bilisummaa waan ta'eef yeroo sanatti du'eera du'aa ka'eera jennee yommuu itti ragaa baanu ni gaa waan ta'eef hanga yeroo sanaatti hanga yeroo sun gahutti guyyaa sun hanga gahutti hanga bari'utti hin jedhamu jechuudha. Kanarraa kan hafe inni kan kadhatamuu hin danda'a jechuudha. Gaafii ittaanutti gaafa darbinu dirsaanonni garaagaraa torbee dhukkubbii kana keessa hin kadhatamu moo faarfannaa daawit qofatu kadhatama gaafiin jedhus ka'eetu jira jechuudha. Egaa torbee dhukkubbii kana keessa dirsaanonni hin kadhataman. Sababiin isaa maaliifi dirsaanonni gaarii miti yookiis immoo sirrii miti jechuu keenya osoo hin taane
torbee dhukkubbii kana keessa kan nuti yaadachuu qabnu waa'ee dhukkubbii gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos gidiraa nuuf fudhachuusaa nuuf jecha gara biyya lafaatti dhufuusaa Yuudotaatiin reebamuusaa garafamuusaa fannoorra ooluusaa du'uusaa gidiraa keenya ba'aa keenya nuuf baachuusaa kan itti yaadannudha jechuudha torbee kana keessa. Dirsaanota immoo yoo ilaalle waadaa qulqullootaaf Waaqayyo galeetiin Waaqayyoon immoo eebba isaa isaan irraa akka nu qooduu danda'u kan itti kadhannee eebba argachuu dandeenyudha jechuudha. Nuti immoo isaatiin booddee kanaan booddee torbee dhukkubbii kanaan booddee dirsaana keenya kadhachuu hin dandeenye jechuudha. Garuu guutumaa guutuutti hin kadhataman jechuu miti. Yoo kadhatamanis immoo cubbuu namatti ta'a jechuu miti. Sababiin isaa wantoonni nuti dirsaanota dhiisnuuf yeroo nuun gahu waan ta'eef torbee dhukkubbii kana keessa kitaabonni kadhataman hedduu isaanii jiru. Fakkeenyaaf faarfannaan Daawitii faaruu tokkorraa jalqabee hanga 150tti gaafa wiixataarraa jalqabee hanga gaafa jimaataatti boqonnaadhaan qoqqoodamee hanga humna keenya akkaataa sanaatiin hin dubbisna. Abbooliin keenya garuu wiixata qofa kan kadhatamus qofaatti kibxatas hanga jimaataatti kan jiru addaan qoodanii nuuf kaa'u. Lammaffaan immoo waa'ee dhukkubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan nu yaadachiisu Gabra Imaamaat kan jedhamu jira. Kitaaba san irrattis guutumaa guutuutti kadhannaa nuti taasisnu jira jechuudha. Isaan kana ni dubbisna. Haa ta'utii dirsaanota keessaallee kan kadhannu yoo ta'e waa'ee dhukkubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan wal qabatu keessaa waa'ee dirsaana yookiin immoo malkaa Madaani'aalam illee kan kadhachuu hin dandeenye jechuudha. Maaliif dhukkubbii isaa achi keessatti nu yaadachiisa waan ta'eef jechuudha. Kanarraa kana fakkeenyaaf dirsaana qulqulluu Mikaa'elii, Gabreelii, Rufaa'elii, Faanu'eelii, Abuna Tagilamaanota, Abuna Garba Manfis Qudus waadaa Waaqayyo isaaniif galee waadaa isaaniitiin immoo akka nuti fayyinu Waaqayyo eeyyameedha waan ta'eef hin kadhannu guutumaa guutuutti yoo kadhanne cubbuu ta'a jechuu osoo hin ta'in yeroo siin qabnu lammaffaan immoo egaa akkuma jalqaba kaasne waa'ee dhukkubbii gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosiin kitaabota wal qabatan kadhannaa wal qabatan kadhachuun danda'utu nurra jiraata jechuudha. Inni biraa torbee dhukkubbii kana keessa guyyaa gaafa wiixataarraa jalqabee hanga gaafa jimaataatti jechuudha. Luboonni uffata gurraacha uffataniitu sirna kadhannaa gaggeessu jechuudha. Maaliif uffata gurraacha uffatanii sirna kadhannaa kana gaggeessuu gaafa hin jedhu ni ka'a jechuudha yeroo baay'ee jechuudha. Dhimma kana gaafa bal'inaan laallu gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos guyyaa gaafa jimaataa gaafa fannoorra oolu uumamoota jiran keessaatii addeessi fi aduun illee ifa dhorkatanii jechuudha. Ifa dhorkatanii baay'ee gaddanii gadda isaanii ibsatan jechuudha. Yihuudoonni cekkaaleedhaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti gidiraa gaafa baay'isan akkasumallee qullaa keenya dhoksuudhaaf jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cubbuu keenya ba'aa keenya nurraa fuudhuudhaaf jedhee gara biyya lafaatti kan dhufe isaan garuu qullaa isaa fannoorra gaafa oolchan aduunis addeessis gooftaan keenya uumaa keenya qullaa isaan agarsiisu jedhanii qullaa isaa dhoksuudhaaf jecha maal godhaniiru gadda guddaa isaanitti dhagahameen aduun illee dhiiga uffattee ifashi dhorkattee addeessis ifa dhorkattee dukkanatu ta'ee jedha laala. Sa'aatii 6 hanga sa'aatii 9 gidduutti yoo ilaaltan guutumaa guutuutti dukkanatu ta'ee jedha. Dukkanni waan ta'eef yeroo sanatti Yihuudoonni illee fannoo jalaa baqataniiru. Yeroo sanitti gooftaa Yesuus Kiristoosiin erga fannoorra oolchaniin booddee uffata isaa erga hirmaatanii qooddataniin booddee qumaara taphachaa turan. Haa ta'u malee dukkanni suni gaafa dhufu aduun ifashii gaafa dhorkattu ifarratti dhufee dukkanni gaafa ta'u hundi isaanii baqatanii hin badan jechuudha yeroo san. Sila kana ta'eef egaa luboonnis gadda kana ibsuudhaaf namni gaafa firri isaa jalaa boqotee uffata gurraacha uffata gaddaa uffatee gadda isaa keessa jiru nama sana jaalachuu isaa ibsa jechuudha. Luboonnis egaa Waaqayyoon waadaa guddaa kan isaaniif kenne qalkidaanii guddaa waadaa guddaa kan isaaniif gale kennaa guddaa kan qaban samiirratti akka hiikaniif lafarratti kan isaanii kan samiirratti akka hiikamuuf egaa kennaa guddaa kan isaaniif kennedha. Kanaatiin egaa gadda isaanii kan ibsatan gadda isaanii ibsachuudhaaf jecha uffata gurraacha uffatanii sirna kan raawwatu jechuudha. Yesuus Kiristoos nuuf jecha fannoorra ooluusaa gidiraa arguusaa dhiphina arguusaa kana gadda isaanii kana luboonni uffata gaddaatiin ni ibsatu jechuudha. Lammaffaa irratti immoo daaqonoonni uffata gaddaa yookiin uffata gurraacha kana uffatanii qacilii qabatanii mana qulqullummaa keessatti jechuudha. Tajaajilaa erga turaniitiin booddee daaqoniin tokko qacilii qabatee uffata gurraacha uffatee bataskaanatti naanna'ee qacilii sana rukutaa kadhannaan ni taasifama jechuudha. Keessumattuu kun kan raawwatu guyyaa gaafa jimaataati jechuudha. Qaciliin kun egaa fakkeenya guddaa qaba. Fakkeenya boo'ichaatiin jalqaba. Boo'icha gaafa jennu
giftiin keenya qulqulleettiin keenya dubaroo maaramiin ilma ishii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin qabanii Yihuudoonni yeroo isaan gidiraa irratti baay'isan yeroo isaan fannoo irra oolchan jalqabarraa kaatee hanga qaraaniyotti qulqulluu Yohaannis wajjiniin isa duukaa deemanii bu'aa turan jechuudha. Qacilii kanaan egaa akkaataa rukuttaa qacilii kanaallee garaagarummaa qaba jechuudha. Isa kana sirriitti abbootiin daaqonoonni hin beeku jechuudha. Sagalee addaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf sagalee boo'ichaa gaafa dhageessifamu akkaataa zeemaa sanaatiin qacilii rukutamullee zeemaa sana faana wal fakkaate sagalee boo'ichaa fakkaatee rukutama jechuudha. Kennelee jedhee innaa rukutamu fakkeenyaaf akkaataa boo'ichaatiin yeroo rukutamullee jira jechuudha. Kanaaf boo'icha sana yaadachiisuudhaaf jecha ni rukutu jechuudha. Lammaffaa qulqulluu Yohaannisiin wal fakkeeffama jechuudha. Marawaan kun yookiin deebiliin kun qacileen kun jechuudha. Yohaannis cuuphaan egaa gammoojjii keessaa sagalee hin dhaga'ama lafoonaa keessaa akkuma jedhe sagalee isaa dhageessisaa dhufe jechuudha. Maal jechaa dhufe mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera qalbii keessan jijjiirradhaa gara Waaqayyootti deebi'aa hammeenya irraa deebi'aa jedhee lallabaa dhufe jechuudha. Sagalee lallabaa qulqulluu Yohaannis cuuphaati jechuudha. Namni akka gara Waaqayyootti deemu qalbii isaa akka jijjiirratu yeroo dhufaatii Waaqayyoo hin beekamu waan ta'eef iyyuu yaada isaa qalbii isaa gara Waaqayyootti akka deeffatu gaabbii akka galu kan balleesse irraa akka deebi'u akka qulqullaa'u mucaan nama sagalee misraachoo lallaba wangeelaa gara Waaqayyootti nama deebisuu danda'u jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6:33 irratti gaafa dubbistan maal nuun jedha? Dursaati yaada keessa mootummaa Waaqayyoo irra kaawwadhaa inni kan isiniif dabalama jedhee akka dubbatee ture yaada keenya mootummaa Waaqayyootti akka deeffannu yeroon kun immoo yeroo gaabbiiti waan ta'eef gaabbiidhaan gara Waaqayyootti akka deebinu kan balleessine akka dhiisnu gara Waaqayyootti deebinee eebba Waaqayyoo akka argannuuf mallattoo misraachoo lallaba wangeelaati jechuudha. Lallaba wangeelaa kan ittiin labsamu fakkeenya qulqulluu Yohaannis cuuphaati jechuudha. Gaafiin biraa mana amantaa keessatti jechuudha. Xinaa yookiin immoo kan ixaanni itti aarfamu xinaa jedhama. Xinaa kana xawaafiidhaan hidhanii mana qulqullummaa keessatti asii fi achi daddarbatanii luboonni kadhannaa ittiin taasisu jechuudha. Kuni tariitii yeroo baay'ee namoonni waqtii torbee dhukkubbii kana keessa gara keessa bataskaana yookiin beeta maqdishiitti seentanii argine ta'a malee osoo gara keessatti seentanii argitanii abbooliin keenya haala baay'ee nama gammachiisuu fi barnoota guddaa dabarsuu danda'uutiin egaa hojiiwwan gurguddoo beeta maqdishii keessatti hojjetu jechuudha. Egaatii mukarraatii tolchanii bifa namaatiin tolchanii isatti immoo gonfoo qoraattii kaawanii fuuldura isaaniitti fannisanii yookiin kaa'aniitiin booddee cinaatti immoo ixaana naqanii erga ixaana naqanii immoo cinaa sana kallattii lamaan asiinis achiinis hidhanii luboonni warra garanaas warra garasiis egaa tara cinaa sana jechuudha inaarsuu yookiin immoo asii fi achi hin bubbutu jechuudha. Fakkeenya kanaan yommuu sagadanis fuulduratti kufaa sagadu jechuudha. Kun maaliif yoo jenne bifa namaa sanaan kaa'anii gonfoo qoraattii irra kaa'uun fakkeenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tolchuu isaaniiti jechuudha. Yihuudoonni maal gochaa turanii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhaabbachiisanii fannoo irra erga oolchaniitiin booddee fuulduratti kufanii maal jechaanii turan dhuguma ilma Waaqayyoo yoo taate fannoo irraa gad of buusi ofii keessa of fayyisi nama kanas fayyisi jedhanii itti qoosaa turan. Fuulduratti ati mootii Yihuudoodhaa jedhaniillee fuulduratti kufanii sagadaa turan. Isa kana dhukkubbii kana nu yaadachiisuudhaaf jecha rakkina Yihuudoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti cimsaa turan sana raawwachaa turan sana nu yaadachiisuudhaaf jecha abbooliin keenya egaa gochaadhaan nutti agarsiisu jechuudha. Lammaffaan immoo akkuma cinaa sana abbooliin asii fi achi bitaan mirgatti xawaafiidhaan hidhanii inni tokko lubni inni tokko innaa garanatti bute inni tokko immoo garasitti ni buta jechuudha. Kana gaafa godhan kan immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Yihuudoonni maal gochaa turanii bitaaf mirgatti finyoodhaan hidhanii butaa turan lafarra isaa harkisaa gottotaa turan jechuudha. Gidiraan kun hundi noofiidha jechuudha. Rakkoo kana hunda gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni fudhate sababii cubbamaa ta'eef miti jechuudha. Cubbuu kan hin qabne qulqulluudha. Cubbuu keenya garuu nurraa haquudhaaf jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gidiraa kana fudhate. Seera lootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 2 gaafa dubbisnu ani Waaqayyoon gooftaan keessan uumaan keessan qulqulluu akkuma ta'e isinis jireenya keessan adeemsa keessan hundumaan qulqulloota ta'a akkuma jedhu gooftaan keenya isa xuroofnee xurii keenya nurraa kaasee nu qulqulleessuudhaaf jecha gidiraa kana fudhateera. Kanaafiyyuu Yihuudoonni maal gochaa turanii walii gadi isa daddarbachaa turan jechuudha. Bitaan mirgatti isa daddarbachaa turan. Dhukkubbii kana nu yaadachiisuudhaaf jecha maal godhu abbooliin keenya jechuudha. Bitaan mirgatti ni darbatu. Cinaa sana keessatti immoo ixaanatu naqama. Ixaanni erga naqameetiin booddee
inaarfama. Ixaanni kun baay'ee kan isin ajaa'ibu garuu gara samiitti olaara jechuudha. Gara samiitti olaara. Fakkeenya fudhadhaa. Tsuwaafis qabsiisaatii yoo barbaadan gadi garagalchaati qabsiisa. Aarri isaasumaa olaara. Shaamas qabsiisaa yoo barbaadan bitaattis mirgattis yoo garagalchitan garamitti aara yeroodhaaf bitaatti yoo aarri isaa ol deebi'a jechuudha. Kana jechuun bitaattis mirgattis maal gochaa turan Yihuudoonni guutaa turan. Galanni immoo kan isaaf barbaachisu Waaqayyoon qofa akka ta'e ixaannis ta'e shaamanis xawaafinis fakkeenya kana nu barsiisuudhaaf jecha abbooliin keenya kana nuuf hojjetu. Cinaa sana keessa immoo ixaanaatu jira. Ixaanni egaa aarsaa Waaqayyoof dhiyaatudha. Lammaffaa immoo ibidda malakootii kan ta'e ixaana sana keessa jira. Kana jechuun cinaan sun fakkeenyaadha keenya qulqulleetti dubaroo maaramiti. Ibiddachi keessa jiru immoo malakootii kan ta'e ibidda waaqummaa kan uffate Waaqayyo kan ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqummaa isaatiin namni kamuu itti tuquu kan hin dandeenye gadameessa ishee keessa bulee ifa addunyaa ta'e nuuf dhufee qoricha nuuf ta'uudhaaf kan dhufe ta'uusaa agarsiisuudhaaf jechuudha. Kanaaf ibiddachi keessa jiru sana qaama foonii keenyaan tuquu hin dandeenyu. Yoo barbaanne yoo fuudhullee barbaanne ibidda sana maal goona moqoxxoodhaan qabameeti kan fuudhamu. Hin fuudhamuu hin danda'u jechuudha. Malakootiidha ibiddadha jechuudha. Nama gubaa jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ibiddi waaqummaa kun gadameessaadha keenya qulqulleetti dubaroo maaram keessa bule. Gaafa achi keessa bulu garuu akkuma cinaan sun na gubeera narraa kaasaa hin jenne gadameessaadha keenya dubaroo maaram keessa gaafa bulu isheen gubne isheenis immoo qaamni foonummaa sun ibidda sana dhaamsuu hin dandeenye. Walitti waa'ee tawaayidoo isa jennu inni jennu isa kanadha jechuudha. Tawaayidoo inni jennu isa kanadha. Ibidda waaqummaa sana gadameessa ishiitti baatte jechuudha. Kanaaf lubootas ta'ee abbootiin qurbaana yookiin fooniif dhiiga Waaqayyoo gaafa nuuf kennan harkaan fuudhanii miti jechuudha kan isaan nuuf kennan. Maayidhaan irfa masqaliidhaan qabaniitu maal nuuf kennu qurbaana sana nuuf kennu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wonkoo nyaataa dhiiga koo dhugaa akka jedhe jechuudha. Fakkeenya kanaaf jecha abbooliin kana nu yaadachiisuudhaaf jecha seera kana nuuf raawwatanii akkaataa kanaatiin torbee kana keessa barnoota guddaadha jechuudha kan isaan nuuf dabarsan jechuudha. Inni biraa gulbaa. Gulbaanni gaafa kamisaan nyaatama jechuudha. Kan inni irraa hojjetamu iddoodhaa iddootti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Gulbaanni kun hiikaa guddaa qaba. Akka mana amantaa keenyatti gaafa kamisaa galgala sirnaa luka dhiqannaatiin booddee hin nyaatama jechuudha. Sirni luka dhiqannaa kunis seera mataasaa danda'e qaba. Adeemsi isaas egaa baay'ee kan nama barsiisuu fi guyyaa jireenya keenya irratti guyyaa kadhannaan itti hundeeffame guyyaa cuuphaan itti hundeeffame guyyaa qurbaan itti eeyyamamedha jechuudha. Guyyaan kamisaa kuni gaafa kamisaa torbee mamaatii kana keessaati guyyaan kadhannaan jiru yookiin immoo kadhannaa kamisaa kan jedhamu sirni qiddaasee illee gaafa sana hin gaggeeffama. Qorroobuun hin danda'ama gaafa sana. Inni kun barnoota mataasaa danda'e qaba. Seeraatiin barachuu dandeenya. Yeroo biraatti deebine. Kanaaf waa'ee gulbaanaa gaafa laallu haadholiin keenya iddoo garaagaraatti midhaan garaagaraarraati kan isaan dheedhiiwwan garaagaraa walitti fidanii maal godhu nuuf hojjetu jechuudha. Qamadii kan akka beeqilaa iddoo tokko tokkotti boqqoolloorraas kan hojjetamu jira. Haala garaagaraatiin akkaataa argataniin haadhotiin walitti fidanii fittigameetu jechuudha. Keessumattuu fittigamee hojjetama. Seenaan kun immoo seenaa saba Israa'el wajjiniin wal qabatudha jechuudha. Sabni Israa'el biyya Gibxii keessaa bahuu isaaniitiin dursa maal nyaataniiru faasigaa kabajaniitu ba'an. Faasigaa akka nuti amma kabajuudhaaf jennu gara fuulduraatti torbee mamaatii kanaan booddee gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'u kabajuudhaaf jirru kana Israa'eloonnis maal godhanii ba'anii faasigaa kabajaniitu ba'anii jechuudha. Faasigaa maaliidhaaf kabajanii ba'anii? Seera Waaqayyooti. Waaqayyootu isaan ajajee faasigaa kana nyaadhaa. Hoolaa ximbootii kan gaaffisaa baay'ee hin dheeranne hin jallanne nyaadhaa jedhee karaa raajicha Museetiin isaan ajajee nyaatanii ba'an. Erga nyaatanii ba'aniitiin booddee immoo akkamittiin sirni gulbaanaa kun yookiin immoo summoon nyaatamu kun saba Israa'eliin wal qabata erga jenne Gibxi keessaa erga ba'anii garaara Eertiraa ce'aniin booddee affeelanii nyaatanii jechuudha. Nyaatanii ba'an jechuudha. Kanaaf walumaa galatti egaa guyyaa bilisummaa isaanii bilisa bahuu isaanii Gibxi keessaati garbummaa waggaa 430 keessa turan keessaa bahanii Israa'eloonni maal ta'aniiru ergaas ce'aniin booddee summoo kana yaadannoodhaaf nyaataniiru jechuudha. Nutis gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garbummaa waggaa 5,500 jala turre sana keessaa nu baasee bilisa nu baasuu isaatiin jechuudha.
guyyaa sana ga'uu keenyaaf yaadannoo kanaaf jecha summuun kun yookiin gulbaanni kun hin nyaatama jechuudha. Gulbaanni kun immoo ofitti gamee kan inni nyaatamuuf seenaan addaa wanta biraa wal qabatu hin jiru akkan ragaa ammaa argadheetti jechuudha. Tariitii abbooliin keenya akkaataa adda addaatiin kan barsiisuu danda'u ana hanga ammaatti ragaan argadheetiin egaa gaafa sana guyyaa guutuu agabuu keenya oollaa garaan keenya akka miidhamneef qoshaashaa sana keessaa baasanii xurii isaa irraa dhiqanii miiccanii fattaganii sireen hojjetanii nyaatamu. Gaafa nyaatamu garuu hin mi'aawu jechuudha. Mi'aa hin qabu. Yeroo baay'ee bulgaana nyaadhu gaafa jedhanii ijoolleen hin mi'aawu jedhanii hin dhiisu jechuudha. Kun egaa jireenya keenya keessatti egaa gidiraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sanarra yaadachuudhaaf jecha akkaataa kanaatiin raawwatame keessumattuu jechuudha. As keessatti manni amantaa keenya haala adda addaatiin ragaa gootee nu barsiisti. Akka bofaa abshaala ta'a, akka gogee garraamii ta'a jettee manni amantaa keenya nu barsiisti. Seenaan kun maayini akka bofaa abshaala ta'u jechuun akka bofti diinummaadhaan deemu jechuu miti. Bofti maal irratti abshaala ta'e abshaalummaan isaa maali jennee yoo ilaalle fakkeenyaaf bofti hin dullooma. Gaafa dulloomu hin muuxata jechuu dhageessaniitu. Bofti yennaa dulloomeen booddee hin muuxata. Akkamittiin muuxata? Bofti jechuudha muuxachuudhaaf yookiin immoo of haaressuudhaaf ijoollummaa isaa jalqabaatti of deebisuudhaaf hin soomaan kan baay'ee sin ajaa'ibsiisa jechuudha. Akkamittiin soomaa biyyee irraa addaan bahee bakka bishaan hin jirre irraa addaan bahee bakka jiidhinni hin jirre irraa addaan bahee lafa gogaa dhagaa keessatti taa'ee guyyaa 40 halkan 40 osoo maan nyaatiin dhugin osoo maan qammasiin bofti achi keessa tura jechuudha laalaa. Hin soomaa jechuun akkuma Museen faan gaara tulluu Siinaa irratti tsoome Yesuus Kiristoos akkuma gadaama keessa seenee tsoome hin sooma bofti kunillee jechuudha. Gama tokkoon haxxummaa qaba. Haxxummaa jechuun egaa diinummaadhaan laallama. Bofti garuu yoo laaltan immoo hin sooma kan baay'ee sin ajaa'ibu. Abshaaladha jechuudha. Erga tsoomeetiin booddee qaamni isaa suni hin dadhaba. Akkuma gaafa nuti tsoomne qaamni keenya dadhabu jechuudha. Mucaan namaa gaafa tsoome nyaataaf dhugaatii bishaan gaafa dhabe qaamni keenya maal ta'a? Hin dadhaba. Akkuma kana bofti suni qaamni isaa hin dadhaba. Qaamni isaa inni gubbaa sun aduudhaan erga rukutameen booddee gubbaatti bututa jechuudha. Gaafa bututu egaa bofti maal godhaa? Qaama isaa bututee kana ofirraa baasee muuxatee qaama haaraatti bahuudhaaf dhagaa dhiphoo kallattii lamaan jiru yookiin muka dhiphoo yeroo baay'ee dhagaa fayyadama. Dhagaa keessa seenuudhaan uraa sana keessa bahuudhaaf yaala jechuudha. Uraa sana keessa innaa bahuudhaaf yaalu qaamni isaa inni butute sun erga irraatii qullulamee yookiin irraatii gaffafamee baha. Kanaan booddee muuxatee keessaa baha jechuudha laalaa. Muuxatee keessaa baha haara'a jechuudha. Nutis egaa tsooma kana keessatti of haaressuudhaaf kan nuti tsoomnu. Cubbuu keenyarraa of haaressinee seenaan jireenya keenyaa cubbuun keenyaa nurraa ka'ee garbummaa keenya jalaatii Kiristoosin akkuma bilisa baane nutis immoo garbummaa cubbuu hojjennee jalaa bilisa ba'uun barbaachisaadha. Inni al takkaa fannoorra oolee bilisa nu baaseera. Kanaan booddee immoo akka ittiin deebineef tsoomii fi kadhannaadhaan jireenya keenya keessatti jechuudha kan ba'aa nutti ta'e hunduma ofirraa buufnee cubbuu keenya irraati kan itti qulqulloofne muuxannee nama haaraa itti taanudha jechuudha torbeen kun. Lammaffaa abshaalummaan bofaa maal jennee yoo ilaalle bofti gaafa bishaan dhuguudhaaf deemu ilkee isaa marzii isaa sana fuudhee lafa kaa'a. Lafa kaa'eef bishaan dhugee erga dhugeen booddee deebi'ee fudhata malee marzii isaa sana baatee bishaan hin dhugu jechuudha. Otoo marzii sana baatee bishaan dhugee deebi'ee isa ajjeesaa jechuudha. Egaatti irraa barachuu danda'u nurra jiraata. Nutis egaa gaafa mana amantaa deemu, gaafa qurbaana fudhachuudhaaf deemu, marzii keenya sana of keessaa baafnee yaada haxxummaa, yaada jibbiinsaa, cubbuu keenya hundumarraa gaabbiidhaan of qulqulleessinee of keessaa baafnee qulqulloofnetu gara sanitti dhiyaachuu qabna malee callisnee yoo dhiyaanne cubbuun keenya sun deebi'ee mataa keenyaatti deebi'ee nu miidhuu danda'a. Sila kana ta'eef abbootiin maal jedhu dursaatii qulqullaa'aa kan isaan nun jedhan. Erga kiristaana taanee erga gaabbii gallee qulqulloofne gara gaabbiitti erga dhufne fooniif dhiiga isaa nyaanne jireenya bara baraatti qopheessuun dirqama. Erga kana ta'e immoo marzii keenya baannee miti fooniif dhiiga isaa kan fudhannu. Abbooliin maal jedhu namni osoo gaabbiin galiin osoo of hin qulqulleessiin osoo of hin miicciin gara qurbaanaatti dhiyaatu ani cubbuu nama kanaaf ittiin gaafatamu jedhanii harka isaanii dhiqatu. Namni kun fooniif dhiiga waaqayyoo tuffatee kabaja isaa tuffatee osoo hin qulqullaa'in osoo hin qulqulleessin fooniif dhiiga waaqayyootti kan seenu kun kan dhufu kun biddisiyoolii gara isaaf qophaa'ee ittiin galaa. Garuu ani cubbuu nama kanaaf ittiin gaafatamu jedhee lubichi maal godha harka isaan dhiqata jechuudha.
Kanaaf sila kana ta'eef nutis immoo haxxummaa keenyaaf cubbuu keenyaaf akka ittiin gaafatamne akkuma booftii ilkee isaa san of keessaa baasee bishaan dhugu cubbuu keenyarraa qulqulloofnee nama wallolleen araaramnee kan fuune deebisnee qulqullummaadhaan gara fooniif dhiiga waaqayyootti dhiyaannee nyaannee eebba bara baraa argannee mootummaa isaa dhabuuf qopheessuun barbaachisaadha waan ta'eef abshaala ta'uun barbaachisaadha jechuudha. Lammaffaan akka gugee garraamii taa'edha. Gugeen garraamummaa shimaa inni tokkeenyaaf mana tokko yoo ijaarratte hanga namni iddoo sana mana ishee sana jalaa diigee ishee ari'utti mana sana dhiistee hin deemtu jechuudha. Allaattiiwwan biraa yoo ilaaltan mana inni ijaarratu erga mana ijaarrataniin booddee achi keessatti hanqaaquu buusanii falaffalanii erga yaasaniin booddee iddoo biraatti deemanii ijaarratu. Gugeen garuu bakka sana gadi hin dhiistu hin irraanfattu jechuudha. Garraamummaa isheedha kun. Aniif isinis egaa mana qulqullummaatti dhufnee guyyaa 48tti Sillaasee irraati eebba arganneerra bishaan ifa fura qulqulluurraa dhalanneerra kennaan waaqayyo nurra jira. Yoo nuti amantii keenya jijjiirree fannoo keenya kunnee waaqayyo wallollee waaqayyo irraa addaan baane malee waaqayyoon kennaa keenya kana nurraan fudhatu jechuudha. Kennaan keenya kun kennaa eebbati jireenya bara baraa ittiin dhaaluu dandeenyudha waan ta'eef jechuudha. Addaamii fi Hewaan fakkeenya fudhachuu dandeenya. Addaamii fi Hewaan kabaja qabu, ulfina qabu, kennaa qabu turani osoo hin xaariin osoo hin hojjetin bu'anii osoo hin rakkatin maal gochaa turan? Eden gannat keessa jiraachaa turanii nyaachaa dhugaa turanii garuu waaqayyoon maal jedheeni kennaan keessan akkasin irraan fudhamne kabaja keessan eegaa jiraadha. Baala kana muka kanarraa nyaatinaa yoo muka kanarraa nyaattan immoo du'a duutu jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos itti dubbate isaanis akkuma sana egaa waggaa 7 kabajaan jiraachaa turanii ulfina isaanii kabajaan jiraachaa erga turaniin booddee baala sana nyaatanii erga gannat keessaa ba'aniin booddee waaqayyoon Addaamii fi Hewaan hin barbaachuu gaafa dhufe eessa jirta jedhee gaafate. Yaa gooftaa dubartii ati naaf kennitetu baala sana nyaatee na nyaachisee kanaafuu kennaan kun irraa fuudhameera qullaa kun jira waan ta'eef asi dhokadhe jedhee gooftaa dhokate jechuudha. Kanaafuu nutis gaafa cubbuu hojjenne kennaan keenya nurraa fuudhama ulfinni keenya kabajni keenya nurraa fuudhama jechuudha. Akka gugee garraamii ta'a akkuma jedhu iddoo keenya gadhiisuu nurra hin jiraatu. Kabajaatiin guyyaa 48tti dhufnee mana waaqayyootti erga mucummaa Sillaasee arganne mucummaa Sillaasee jalaa akka hin baaneef ijoollee waaqayyoo ta'uun keenya akka nurraan fuudhamne kennaan keenya akka nurraan fuudhamne iddoo keenya sanitti cimnee dhaabbachuun jiraachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Inni biraa Israa'eloonni erga Gibxii ba'anii egaa nyaata kana yookiin immoo kanaaf fedhanii nyaataniiru. Nutis immoo jechuudha kamisa sirna qiddaasee erga raawwanneetiin booddee immoo kana ni nyaanna jechuudha. Gama biraatti gaafa darbinu namoonni torbee dhukkubbii yookiin torbee maamaatii kana keessaa yoo du'an silaa fitaatiin hin jiru si'oolii galumooyii gaafin jedhu ka'uu danda'a. Egaa namoonni torbee dhukkubbii kana keessa gaafis ta'uu danda'a dhugumayyuu fakkeenyaaf torbee dhukkubbii kana keessa namoonni yoo boqotan fitaatiin hin jiru kadhannaan hin taasifamuuf hin jiru. Kanaafuu kadhannaan immoo egaa cubbamoota kan eegtu gara waaqayyootti kan nu dhiyeessuu dandeessudha waan ta'eef dhuguma torbee dhukkubbii kana keessa yoo du'ani gara si'oolitti galumoo gaafin jedhu gaafa ka'uuf lakki hin galan jechuudha. Sababiin isaayyuu gaafa Hoosaa'inaa abbootiin fannoo baasanii kadhannaa kadhatamuu qabu baasanii kadhannaa erga taasisaniin booddee namoota bataskaanatti argamanii guyyaa sana kadhannaa godhan hundumaaf torbee gaafa Hoosaa'inaa irraa jalqabee hanga gaafa jimaataatti yookiin hanga du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti kan jiru hunda isaa maqaadhaani namoota guyyaa kana keessa boqotan hundumaaf maal godhu fitaatii taasisu kadhannaa taasisu jechuudha. Kanaan booddee erga kadhannaa taasisaniin booddee waaqayyoon cubbuu isin hojjettan kanaan dura hojjettanii fi torbee kana keessa dogoggortanii hojjettaniif illee waaqayyoon dhiifama isiniif haa godhu waaqayyoon isin haa eegu jedhanii cubbuu isaan irraa hin eegu jechuudha. Kanaan booddee egaa kadhannaan gaafa Hoosaa'inaa sun taasifame torbee kana guutuudhaaf ni ta'a jechuudha. Gaafiidhuma qidaamee gaafa qidaamee jechuudha. Qidaamsuun inni jedhamu yookiin sanbata diigame inni jedhamu gaafa qidaamee sana jechuudha. Qeexamaa ni hidhatama jechuudha. Abbooliin qeexamaa kana fuudhanii namootaaf ni hiru jechuudha. Mana manarra faa deemanii hiru. Qeexamaan kun immoo baay'ee kan isin ajaa'ibu bakka lamatti addaan sanaxaqameetu hidhatama. Fakkeenya maaliiti yoo jenne fakkeenya baay'ee qaba jechuudha. Qeexamaan kun inni jalqabaa seenaa Nohii wal qabata. Nohii bara bishaan badiinsaa sana maarkaba tolfatee lubbuuwwan 8 warra isheedhanii gara maarkabaatti seenan fuudhee deemeera jechuudha. Bishaan san irra deemaa turetti gara tulluu Araaraatti jedhamutti ol bahee iddoo sanatti aarsaa waaqayyoof dhiyeessaa tureera.
yommuu sanitti jechuudha bishaan badiinsaa dacheerra waan tureefi bishaan badiinsaa sana akka laalee itti himuuf jalqaba allaattiiwwan achi keessa jiran keessaa quraa ergee ture jechuudha. Egaa quraa hin beektu malkiin isaas gurraachadha. Quraa kana gaafa ergu quraan kun maal ta'e namoonni bishaan badiinsatiin nyaatamanii du'an horiin waan garaagaraa waan jiruuf egaa raqa garaagaraa gaafa argatu quraan achumaan achitti hafee ergaa deemee sana irraanfatee deemee bishaan badiinsaa akka gadi galee fi gadi hin galle laalii kottu rakkoo jiru laalii kottu gaafa jedhuun achumaan achitti hafee kanarraa kan ka'e namoonni gaafa ergaa dhaqanii hafanillee maalati quraadhaallee kan jedhamuuf yookiin immoo ishiin quraadhaa kan jedhamu kanaafidha jechuudha. Sababa kanaati jechuudha. Egaa nuyi gaafa eegee dhabu maal godhe gugee erga jechuudha achi keessaa baasee deemiti bishaan gadi badiinsaa kun akka inni gadi gale laalii kottu jedhee gugee gaafa ergu gugeen immoo deemtee bishaan badiinsaa akka gadi gale nageenya akka bu'ee argite jechuudha. Yeroo sanatti egaa nageenyi hin jiru. Sababii cubbuu namootaatiin waaqayyoon samiirraa bishaan gadhiisee bishaan badiinsatiin sabni nyaatameera saboonni baay'een du'anii dhumaniiru lubbuu 8 qofa tafe jechuudha bara sanatti. Nooyin dabalatee jechuudha. Egaa kun gidiraa guddaadha. Rakkina guddaadha. Egaatii rakkina guddaa kana keessatti guyyaa 40 fi halkan 40 roobe. Egaa baay'ee ulfaata. Guyyaa 4 sa'aatii 4 yoo littaansii roobe baay'ee ulfaata. Halkan 40 fi guyyaa 40 sababii cubbuu namaatiif waan roobe. Egaa rakkoo keessa waan turaniif egaa mee dhaqiitii laalii kottu jedhee gugee baasee maarkaba sana keessaa baasee ergeera jechuudha. Maarkaba sana keessaa baatee akka deemte gugeen haala hunduma laaltee naannoftee deemtee hunduma bishaan sun gadi galuusaa nageenya buusaa erga laalteetiin booddee maal fiddee dhufte baala ejersaa kuttee Noohii fiddee dhufte jechuudha. Baala ejersaa kuttee fiddeetiin egaa Noohis kanaan booddee nageenya akka akka bishaan gadi galee erga argeen booddee gadi bu'ee innis maarkaba keessaa waaqayyoodhaaf faarsaa dhiyeessuu jalqabe jechuudha. Kun egaa as keessatti seenaa Noohii kana keessatti waan baay'ee arganna. Tokkoffaadha keenya durboo maaramiin hin arganna. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin hin arganna jechuudha. Akkamitti argachuu dandeenya kan jedhu laalla. Kanarraa kan ka'e egaa baala ejersaa fiddee dhuftee mallattoo nageenyaa kan ta'e jechuudha. Magariisa fiddee dhuftee jechuudha. Baalli ejersaa kun yookiin immoo mukti ejersaa kuniin faayidaa baay'ee qaba. Akka mana amantaatti keenyatti siikaa guddaa qaba. Fakkeenyaaf baalli isaa baay'ee xixiqqaadha. Akkasumallee hin baay'ata. Inni kun maaliidhaan fakkeeffama? Amantaadhaan fakkeeffama jechuudha. Amantaadhaan malee immoo waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu jedhee Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 6 irratti barreeffamee jira. Nuti waaqayyoon gammachiisuu kan dandeenyu, waaqayyo irraa eebba argachuu kan dandeenyu amantaadhaani. Noohis immoo waaqayyoon gammachiisuu kan danda'e saba sana keessaati maarkabaan bahuu kan danda'e sababii amantaa qabuufi. Sababii amantaa isaa immoo waaqayyo gammachiiseef waaqayyo maarkaba tolfadhu jedhee dursee itti himee saba sana keessaati qulqulluu waan ta'eef addaan baasee maal godheera isa kabajeera ijoollee isaa dabalatee. Arras egaa Noohi fakkeenya lubootaati. Luboonni arras mana qulqullummaa keessa tajaajilan dhugummaadhaan kan tajaajilan ijoollee isaanis dhugummaadhaan kan deddeebi'an egaa hojii gaarummaa kan nutti agarsiisan luboonni akka jiran fakkeenya lubootaa arra jiraniiti jechuudha Noohi jechuudha. Kanarraa kan ka'e egaa amantaa agarsiisaa jechuudha baalli isaa kun. Lammaffaan immoo baalli ejersaa kun faayidaa baay'ee qaba. Fixiisaa irraa bahee calalameetiin booddee abbootiin keenya ifaa yookiin immoo ibsaa tolfatu. Baala ejersaa irraa ibsaatu tolfama ture. Yeroo ammaa kana egaa erga ibsaan illee dhufee baay'ee hin jiru. Haa ta'u malee ibsaan hin tolfama. Lammaffaa fakkeenyaaf wantoonni ibsaan irraa qophaa'u keessaa inni tokko ejersa irraa jechuudha. Kana jechuun immoo aniif ifa biyya lafaati. Warreen dukkana keessa jirtan gara ifaatti bahaa gara kottaa jedhee sagalee isaa guddaadhaan misiraachoo guddaadhaan Kiristoosii gara ifaatti nu waameera dukkana keessa. Waggaa 5,500 garbummaa jala kan turre garbummaa sana jalaan waamuusaa fakkeenya agarsiisudha. Kanaaf fakkeenya ifatti bahuu keenya kan nu agarsiisu mallattoo ifaadhi. Lammaffaan immoo ejersarraa zayitiitu hojjetama. Zayitiitu hojjetama. Zayitii waariyaa zayitii jedhama fakkeenyaaf. Isarraa hin hojjetama. Zayitii sun immoo madaa fayyisa. Yaadattu yoo taatan Saamiraawiin tokko nama tokko irratti zayitii naqee erga dhukkubsateen booddee harree ofii yaabbatee deemurraa bu'ee fe'ee gara mana namaatti geessee dhukkubbii isaarraa akka fayyuuf nama kana gargaariin hundaa siif barbaachisullee siifan kaffala jedhee nama kana kan gargaare zayitii sanaan kan inni fayyisu. Zayitiin kun egaa ejersarraa hojjetama. Arras egaa qusulii keenya rakkoo keenya irraa nu fayyisuu danda'a. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo madaa waggaa 5,500 guutuu madoofnee turre garbummaadhaan turre sana nu fayyisuudhaaf jecha ofiisaa dhufee madaa'eera.
jireenya nuu kennuudhaaf jechuudha. Yesuus Kiristoos gara jireenyaatti nu deebisuudhaaf fakkeenya guddaa kan nuuf ta'udha jechuudha. Baallee ejersaa kun. Dabalata jechuudha gabaabsinee gaafa laallu gugeen baallee ejersaa kana fiddee dhufte. Maal ta'uudhaaf misraachuun nutti himuudhaaf. Misraachuun kunis kanaan booddee nageenyi ta'eera. Bishaan badiinsaa suni gadi galeera. Kanaan booddee rakkinni hin jiru jettee nuyitti mallattoo kana kan ta'u mallattoo nageenyaa fiddee dhufte jechuudha. Misraachoo kana ittiin teette jechuudha. Haati keenya qulqulleettii dubaroo Maaramiinis jechuudha jalqaba Iyaaqeemii fi Haannaa irraa nu kennamteetti dabalatarra immoo isheen maal gooteetti nageenya kan dhabnee turre waggaa 5,500 guutuu garbummaadhaan qabamnee kan dhiitamaa turre nageenya kan nu kennuu danda'u Kiristoosiin gadameessa ishee keessaa nuuf kennite jechuudha laala. Mallattoo nageenyaa kan ta'e, abbaa nageenyaa kan ta'e, abbaa bara baraa kan ta'e. Kanaafidha Isaayyaas maa jedhee mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera, humni isaas gateettii isaarra jira. Innis dinqii abbaa bara baraa, abbaa nageenyaa jedhama jedhee macaafa sarratti kan dubbateef kanaaf. Abbaa nageenyaa kan ta'e giiftiin keenya durboo Maaramiin maal nuuf goote nuuf kennite ishiin isaadha nageenyaa waan taateef. Akkuma gugeen nageenyi bu'eera kanaan booddee rakkoon hin jiru jettee mallattoo magariisaa kan ta'e ija sana fiddee fi dhufte nooyi. Giiftiin keenya immoo durboo Maaramiin biyya lafaadhaaf gaatii maal nuuf fiddee dhufte nageenya kan nuuf ta'e ani nageenyadha kan nuun jedhee nu barsiisee fayyina nuuf kenne bakka keenya fannoorra kan olee nuuf du'e lubbuu isaa dabarsee nuuf kenne akkuma qulqulluun Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa 1:29 irratti ilaa oolicha Waaqayyo isa ba'aa cubbuu biyya lafaarraa fuudhu kan jedhee dubbate ba'aa cubbuu keenyaa kan nurraa fuudhu mucaa nuuf laatte jechuudha durboo Maariyaam. Kanaaf fakkeenya guddaadha jechuudha as keessatti. Inni lammaffaan egaa abbooliin gaafa guyyaa qadaamee kana qeexamaa kana kan isaan fuudhanii manarra deemanii namootaaf firaniif inni guddaan fakkeenya kanaati. Fakkeenya gugeen kennite kanaan nooyiif. Luboonnis akkaataa kanaan nooyi jalqaba kaasanirra fakkeenya lubootaati jenneerra. Kanaaf mallattoo misraachoo gammachuu kana labsuu ni deemu. Nageenyi bu'eera kanaan booddee gidiraan waggaa 5,500 sun darbeera. Garbummaa sana jala darbinee amma Kiristoosiin nageenya arganneerra jedhanii nageenya kana hin labsu jechuudha. Haa ta'uutii egaa qeexamaan maalidhaaf bakka ejersaa kana bakka bu'e kan jedhuu fi keessumattuu naannoo nuti jirruu fi bakka adda addaatti yoo argitan qeexamaatu baay'inaan argama malee ejersa baay'inaan argachuu hin dandeenyu. Haa ta'uutii yoo hidhannes hidhannoodhaaf akka nuti toluuf adda keenyatti hidhachuudhaaf kan nuti toluuf jechuun qeexamaa kanadha jechuudha. Qeexamaa kana bakka lamatti sanatti dhaqameetu hidhatama jechuudha. Akkasumatti dudaan isaa hin hidhatamu. Kunis fakkeenya guddaa qaba jechuudha. Qeexamaan kun magariisadha. Magariisni immoo mallattoo nageenyaati. Gaafa qeexamaa sana immoo addaan tarsaastanii addaan bakka lamatti baastan keessa isaa adiitu jira. Bilisummaadha jechuudha. Ilaala. Kiristoos abbaa nageenyaa kan ta'e isaatiin maal arganneerra bilisummaa arganneerra dukkana keessaa ifatti baaneerra kan jedhu misraachoo kana labsuudhaaf jecha abbooliin keenya maal godhu qeexamaa kana fidanii nuuf ni raabsu jechuudha. Egaa torbeewwan dhukkubbii kun akkaataa kanaan kan raawwatamu barnoota hedduutu jira. Torbee dhukkubbii kana keessa yeroodhaaf kan isinii qopheessin inni gabaabaan kanadha. Kutaa ittaan immoo yoo yeroo arganne isinii qopheessuu dandeenya. Hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan subscribe sheer gochuudhaan egaa chaayinaalii kana hordoftan isiniin jenna. Waaqayyoon hunduma keenya faana haa ta'u. Waaqayyo du'aa ka'umsa isaatiin akka nu goofidhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Isbaata Leegzaabeer.